waggoota 5 guunnee jirra. Oromoon erga ilma isaa qaalii kana dhabe osuma boo'ee imimmaan lolaasuu osuma gaddaan boquu gadi cabee deemuu kunoo waggaa 5 guutuu lakkoofsisaa har'a ga'eera. Bakkalchi aartii Oromoo osoo akka kormaa barooduu, osoo akka qeerransaa caraanuu, osoo fiigee bakka gaatuuf hin ga'in, osoo sirbee hin quufin, osuma uummanni Oromoo fi dinqisiifattoonni isaa dhaggeeffatanii isa hin quufin, osoo qaroon uummata Oromoo isa waliin jarjartuu, Finfinnee lafaan nurri Oromoo itti ciniinametti qarriffaan eebbisaa addunyaa nyaate isas dabalate. Haacaaluu Hundeessaa lubbuu du'aatuu inuma qaba jedhee namni tasa yaade hin turre. Haacaaluun waltajjii sirbaa fi maayikiin inuma wal obsa jedhee namni tasa tilmaames waan jiru fakkaatu. Qaroon sammuu qaraa kan dhugaa dubbachuurraa tasa duubatti seesne danda'ee inuma callisaa nutti fakkaanne. Garuu callisee biyya abbaasaa araddaa handhuurri isaa itti awwaalamte biyya Amboo erga uffatee afaan qabatee waggoonni 5 dabaree